Welcome to ONN, the Oromo News Network. The ONN mission is to create the best news experience and to present Oromo and Oromo-related news as it unfolds. We deliver unparalleled perspectives across a multitude of topics, all anchored on the freedom of the Oromo people. We present all subjects with respect and dignity, without discrimination against any perspectives or ideas. We deliver accurate information because we're devoted to gaining the trust of our audience. Thank you for listening to Oromo News Network. Make sure to tune in again next time. Dr. Kadida Show, like it, subscribe gochu, hendagatina.
السوق الفتاة اللي باركوا مالت قرطوتان يستعون قلوبا ويارقوا على مانياتهم مدانيت يالو ينكسني كمان في مليانا إما تسكر ما تسكر والإفيانا والملي مالكبنا والإفيانا والملي مالكبنا والإفيانا والملي مالكبنا Daawwattoota keenya kun Dr. Qadiidaa Showdha. Dr. Qadiidaa Show keessummaa qabatee dhiyaateera. Keessummaa irra dhiyeesse kana egaa wal baraa jedhee isinitti fidu. Isaan lamaanuu skoolarii Oromoo yeroo baay'ee jireenya isaanii qabsoo Oromoo irratti waan adda addaa barreessuudhaan waan adda addaa barsiisuudhaan iddoo adda addaatti dhiyaatanii umurii isaanii hunda Oromoodhaaf kan dabarsanidha. Isaanis Professor Asafa Jalata fi Dr. Asfaw Beyene isin lamaanuu affeerraa koo fudhattanii baga nagaan dhuftanii. Baga nagaan nu eegde. Baga nagaan nu eegdan. Egaa sagantaa keenya har'aa kana calqabnaa. Sagantaa har'aa keenya kana otoo hin calqabiin mee kilippii kana isinitti agarsiiseen isarratti calqabneetiin egaa inaasofnaa kilippii gabaabduu tokkoon isinitti agarsiisa. Siasa Matasati, Hunda Barana, Vitoro Biarra, Gujira, Kasukaba, Nuti, Parlota, Libarbanna, Nuti, Parloti, Hayo Kenya, Garu, Garu, Kenya du, Samunaka, Barachu, Indanenye, Ajesu Muamureja, Sirnagadani, Imabagada Pinjachun, Hago, Polisi Romia, Korabitinesan, Ummata Kesani, Wabida, Ummata Kesani, Gachanata, Kun, Sagale, Kero Romos, Isin, Iga Kenya, Isin, Obbola Kenya, Kanumajiru, Ada Kesani, Kanumajiru, Abba Kesani, Kangurela Majiru, Oboleti Kesani, Kasumidu Majiru, Obolesa Kesani, Kanaf, Ummata Kesani, Gachanata, Imana Nyatira, Irbu Nyatira, Kuni Wadada, Kero Oromo, Sinabdata, Kawezi Nirkanjiru, Kanoromoti, Kawe Kanan, Danga Oromo, Kiksamale, Kero Oromo, Isoda Chizira, Nuti, Susirira, Ingamnu, Garu, Oso Kenya du, Oso Kenya Damu, Samuna Garan, Barachu, Indanenye, Kero. Kilippiyaan argitan kuni mootummaa Itoophiyaa kanarratti kan ta'edha. Kun waan kan wal qabatee godhamesi uummata keessattuu barattoota Oromoo yuunivarsiitii adda addaa naannoo Amaaraa keessatti ajjeefamaa jiranii dararamaa jiranii irraa akka dhaabbatu kan jedhudha. Yuunivarsiitiin Jimmaas, Yuunivarsiitiin Harammayaas, Yuunivarsiitii Oromiyaa keessa adda addaatti Yuunivarsiitii Finfinneettis akkanuma dhiyaachaa hiriira ba'anii jiru.
qabsoo 2014 to 16 sun fakkaachaa deema yeroo ammaa kana mee kana eegaa laaltanii booda kana uummanni magaalli iddoo namni iddoo dhaabbatu iyyuu hin jiru jedhanii ijoollee riippoortii nu godhani kan Shaashamannee kana. Egaa akkuma beektan ijoolleen Oromoo naannoo yuunivarsiitii Amaaraa keessatti gidduu kana ajjeefamaa jiru. Baay'een isaanii olii gadi ari'amaa jiru. Kun maaliif ta'e jettu? Kana wajjin wal qabsiifneet immoo wayitu jira naannoon Tigraay ijoollee isaanii naannoo Amaaraatti yuunivarsiitii Amaaraa keessa jiru ittiin erginu jedhanii hambisanii ture. Calqaba September beginning of September sun irratti jechuu kooti. Kan akkamitti ilaaltu Profeesar Asaffaa isin irraa calqabu? Mootummaan Amaaraa suni mootummaa really akka maraachuu ta'edha. Stable miti. Nama gaggeessu hin beekamu. Jaarmaa adda addaatu waan adda addaa baay'ee godha. Ijoollee biyya stabilitiin hin jirre biyya mootummaan akka gaariitti hin jiraannetti federaal governmentiinis kontiroolii irratti hin qabu yookiis immoo irratti qabaachuu hin barbaanne ijoollee iddoo akkasitti erguun seeruma dhabuu natti fakkaatan. Maaliif ijoolleen kun yoo dhattee duute saduutu jedhanii matudduu hamaatti erguudha. Keessumaa warri mootummaan Wayyaanee baay'ee afshaalummaadhaan ijoollee isaa tiksuudhaan ijoollee isaa achitti erguu dhiisee mootummaan sun at least mootummaa wanjalanjaan yoo ta'u malee mootummaa nama fixee Oromoo fa'aa miidhaa ture ta'u malee uummata isaa protect godhaa jira rakkinarraa hojjechaa jira. Kan Oromoo immoo warri OPDO jedhamu mootummaan OPDO kunii fi EPRDF kuni accountability yookiis immoo waan itti dhaga'amu kan hin jiraanne cal jedhee Oromoo ergee iddoo du'aa akkasitti ergee akka isaan du'an gochuun isa caalaa yoo har'a dhaggeeffadheen ture yeroo namichi security Itoophiyaadhaaf hojjeta kan jedhamu wanni deebii kennu namni dhaggeeffate baay'ee nama gaddisiisa. Waa'ee du'a isaanii irraa yoo dhimma hin qabu achiin tocho'inaa achuma cal jedhaataa jedha. Ijoolleen immoo waan dhaggeeffadhee jedhu dhumne rakkanne kun har'allee dhagaan nu tumaa jiru nu ajjeesaa jiru nu dirmadhaa kottaa nu fuudhaa jedhu. Oromoon akka inni mootummaa hin qabne Oromoon nama akka abbaa hin qabne ta'ee daa'imni Oromoo lafa jirutti mootummaa malee nama isaan tiksu dhabanii du'atti kennamanii jiru. Baay'ee nama gaddisiisa kana arguun kun baay'ee yaallee mootummaa Abiyyittis mootummaa Oromiyaattis yoo dhuguma mootummaa ta'ani dirqama mootummaan tokko irraa eegamu citizenii isaa eeguu hin dandeenye. Akka isaan itti haasa'an illee akka isaan ibsa itti kennan illee baay'ee nama qaanessaa. Wanta ijoollee kanaaf yaadda'anii wanta itti dhaga'amu hin fakkaatu baay'ee nama gaddisiisa. Kun kan agarsiisu Amaarri ijoolleen nafxanyootaa quufanii Oromootti waan baay'ee godhaa jiru. Karaa adda addaa waan hamaa hojjechaa jiru. Kun egaa waan isaan hamaa hojjetan keessaa waan tokko ijoollee Oromoo ajjeesanii tumanii guyyaa saafaadhaan dhagaadhaan tumanii barandaa irra darbatanii kuffisanii ajjeesuun baay'ee nama gaddisiisa. Uummati Oromoo waan badaa waan hamaatti saaxilamaa jira. Yoo akka ammaa kanatti itti fufe kana caalaa yoo saaxilamuu danda'a baay'ee nama yaaddessa kan jedhu yaada qaba. Tole, Dr. Asfaw, isuma wajjin wal qabsiiftaniiti egaa uummanni Oromoo otoo akkanatti ajjeefamuu isayyuu maqaa sabab sablammummaatiin Oromoo ta'uu isaaniitiin naannoo Amaaraatti. Garuu mootummaan Itoophiyaa immoo keessattuu Prime Minister Dr. Abiyyi tokkummaa ida'amuu madda mariisa jedhu sun fudhata. Otoo ijoolleen keenya ajjeefamtu, otoo namni wal ajjeesuu jiruuti. Madda mariin kun akkamitti ta'a isa wajjin wal qabsiiftanii yoo deebiftan. Profeesar Asaffaan kanarratti kan dabaltanuu jiraate booda dabaluu dandeessu. Amma rakkoon ijoolleen du'aatiin magaalota Oromoo keessumaa Adaamaa, Amammoo Waldiyaa
keessatti dhalate kun fuula haaraa qabatee dhufe kanaafidha. Du'aatii kanaan dura tahan caalaa nama yaaddessuun irra jira. Fuula haaraa waan qabatee dhufee fi tokkoffaa gara jabina addaatiin dhufe. Gara jabina kanaan dura duuni du'umadhaa inni beeknaa nama gaddisiisaa ijoolleen boruuf taatu guddachuutti deemtu gaafa karaarratti haftu baay'ee nama gaddisiisaa. Ammoo akkaataa itti namni nama ajjeesu gara jabinni sun immoo mata duree mataasaa qaba hammina sana keessatti. Kun biyya sana keessatti kuufamee kanaan dura waan taa'etu waan buruqaa jiru natti fakkaata. Kun tokkodha kan nama yaaddessu. Karaa inni adda ta'e gara biraan lammaffaan immoo amma Adaamaa keessatti gara lakkoofsa isaa dogoggoruu ni danda'a. Gara ijoollee 39 moo akkasitti dhume jedhanii achi keessaa 35-36 Oromoodha jedhamee booda hiikame. Garuu miidiyaa Abashootaa irratti baay'een isaa yoo arginu akka waan Amaarri dhumeetti dhiyeessan. Boo'ichuma keenyayyuu gadda keenyayyuu nu saamaa jiru jechaadha. Kunis waan kanaan dura hedduu hin hubatamnedha. Rakkoon jiru rakkoon tokkummaa inni amma isatti booda nan deebi'a. Inni jedhamee Itoophiyaa kana keessatti hafarsamaa jiru kun waggaa 30-40 kottaa teenyee tokkummaa kana hiiknaa jennee karaa beektota Oromoo baay'ee hafarsamaa ture gaafatamaa ture. Tokkummaan Itoophiyaa kun buruqee hin haasa'amne akkuma jirutti gangashameeti ol aantummaan saba tokko tikfamee achi jalatti urursameet addana ga'ee amma sun ol aantummaan aadaa sun gaafa cabuuf jedhu baarraguu fi naasuu wajjiniin diduu wajjiniin hamminan sila tuttuqee wajjiniin dhufe. Kanaafi tokkummaan Itoophiyaa calluma jennee garaat farsim Itoophiyaa namni tuqu kun biyya tokkodha waggaa 3,000 taa'ee 150 ta'e whatever sana duwwaa jechuu otoo hin tahin buruqfamee maal irratti hundaa'ee foormulaansaa maalidha kan itti beekun tokko ta'eera jennu jedhame haasa'amuu qaba. Keessumaayyuu rakkoon Oromoo fi Amaara gidduu jiru egetana ururfamuu hin danda'u. Tokkummaa jalattis dhokachuu hin danda'u. Madda maree jalattis dhokachuu hin danda'u. Gaaffiin ati itti gudunfinaan jette Dr. Abiyyi madda maree kanaa fidee akkamitti madda maree kana wajjiniin kuni tahaa kan jedhu tuqee bira darbuuf maaliifi akkaataan Dr. Abiyyi kitaaba isaa itti kaa'e lafa kaa'e akka filosoofiitti madda maree kana lafa kaa'uunsaa mataansaa yeroo baay'ee waan fixu waan nama haasofsiisu. Gabaabaatti garuu an akka nama tokkotti amma haala biyyi sun keessa jirturraa ka'ee kabajaan otoo Dr. Abiyyi kitaaba katabuudhaaf yeroo hin qabu ta'ee ture natti tola. Waan hiikamu, waan yaadamu, waan katabamu baay'ee jira kan kun ijoollee ficcisiisaa jiru. Garuu isa jirurratti haasa'uudhaaf poolitikaa keessatti sloogaaniin baay'ee beekamaadha. Warri Scotland gaafa bilisummaa isaaniif lolaan alba gubraat jedhanii ka'anii kana jechaan Scotland forever kana filosoofii goonee irratti haasa'uu dandeenya maayicha isaaniiti jedhanii yeroo sanas namni baay'een irratti haasa'eera. Warri Bolshevik yeroo Soviet ka'e all power to the Soviet humni hundi Sovietiif haa ta'u kan jedhu sloogaanii fudhatanii ka'anii Arbeit macht frei warri Jarman baay'ee kakkaasuu dandeenya garuu kan Donald Trump dhiyoo kanayyuu kaasuudhaaf make America great again Amerikaa deebisnee biyya gudditti gochuudhaaf kan jedhu sloogaanii fudhatee ka'e. Warri umrii kootti jirtan hundi yaadattu ta'e kan dargii immoo Itoophiyaadhaan Itoophiyaatti qidam jedhee ka'e. Itoophiyaan haa dursitu jedhee sana irratti waan baay'ee katabame waan baay'ee dubbifame. Har'as madda mariin kun akka sloogaaniitti sloogaanii gadheenatti hin fakkaatu waa'ee tokkummaa ta'e haasa'a. Garuu sana fuunee yaada filosoofii goonee irratti haasa'uudhaaf achi suni ani karaa mataa koo rakkoo baay'een irraa qaba. Maaliif filosoofiin kanaan dura
waggaa 500 Kiristoos dhalateen Aristoteles faa kaasanii waa'ee tokkummaa kana hamma yoonaatti waggaa 2500 oliif waan baay'een irratti kakkatameera. Achi keessatti waan hin tuttuqamne hin jiru, waan haaraan hin jiru waa'ee tokkummaa akka yaada filosoofii tokkotti baay'eetu ka'eera. Garuu Itoophiyaa keessatti calmennee ammos maddamarii sana jalatti walitti guduunfinee calma jennee midhaan bukoofne biddeen gochuu yaaluurra mee akkamittidha Amaaraa fi Oromoo wal bira ta'anii magaala tokko keessatti mana barumsaa tokkotti akkamitti baratu? Afaan Oromoo iddeensaa eessa? Oromoo ta'uun akkamittidha diina si godha Amaaraaf? Amaarri immoo akkamittidha afaan Oromoo kana jibbuutti dhufe? Aadaa kana sodaachuutti eessaa dhufe? Kun burqsamee haasaamee sana keessatti otuu walii galameetii irra maddamar kan jedhamu akka sloogaanitti iyyuu irra bareeda. Maaliifi biyya sana keessatti yeroo nuti guddanne Haile Sillaasee iyyuu Imna Gada Yihudaa jedhama bare Haile Sillaaseen. Saba Yihudaati, nama Yihudaati Haile Sillaaseen mataansaa. Sanatti kan hin qaanofne annan yaadadha kitaaba tokko ijoollumaa kootti Tasfaa Gabra Sillaasee bokka eenyu jedhama. Maqaasaa lafa kaa'eeti achi keessatti beere bulgaa jedha. Bulgaanuu beer taateetti yeroo sana ittiin fokkoramaa turte. Har'a sabni Oromoo akka saba tokkootti yoo waame maaliif rakkoo fida? Maddamariin suni kana akkamitti burqsee dhiyeessuu dadhabee kan jedhudha. Kanaaf akkuma duraan tuqe Dr. Abiy hoomworkii baay'ee guddaa qabu kan maddamariin ammatees hin ammannes. Tole galatooma Dr. Asfaw. Professor Asafa amma mee isumaan wajjin isinis itti deebitu. Waa'ee aayidaawwii fi anti-federalizimii kana warra keessattuu ammala sooshaal miidiyaa adda addaa lookaalii irratti mul'atu irratti waan rakkoo uummata Oromoo irratti ga'u kana uummataaf uummata warra kochiisuu kana warra federalizimiin jaalanne warra maqaa afaan tokko alaabaa tokko biyya tokko jedhee yaaduutu akkas gochaa jira jedhu. Kun warra Oromiyaa oo naannoo Oromiyaa oo naannoo Amaaraa naannoo Tigree jechuu warra hin jaalanne maqaa biyya karaa naannoo Itoophiyaa lixaa karaa bahaa maalii jedhanii akkasitti akka addaan baatu warra barbaadantu faayinaansii godhu. Kan immoo mootummaanis keessa jira jedhaniitiin odeessu. Kana akkamitti ilaaltu? Kana yoo ta'e mootummaan otoo kana gochaa jiru aangoon harkaa bahaa deemaa jirti. Maal isinitti fakkaata? Mee itun achiin ceenisu ama ida'amuu jiru kanarratti xinnoo ishee yaada kan irratti haasa'a. Abiyyi Itoophiyaa kaanseriin qabeefitu kiniinii kennuufi barbaada. Biyya sana kaanseriitu qabee jira. Inni immoo kiniinii mataan umar bu'aa hojjesutti kenne mataa bobuu namarraa dhabutti kenneetu nama irraanfachiisu barbaada waa'ee Itoophiyaa. Waa'ee Itoophiyaa kana bara baay'eedhaaf an qoradhe akka gaariitti qormaata guddaa irratti godhee kitaabota artikiloota baay'ee irratti balleesse. Dhukkubni Itoophiyaa kun namni baay'een akka gaariitti nu hubatu. Keessumaa Oromoon iyyuu Oromoon sabboontoti warra jedhaman iyyuu baay'ee hin hubatan. Itoophiyaan kan jedhamtu kun dhukkuba guddaa qabdi. Dhukkubi ishee maali? Dhukkuba kana Amaaraaf Tigireetu baatee deema. Takkin Amaaratu baatee deema, takkin Tigireetu baatee deema. Tigireen waggaa 27 baatee deemee waan hojjetee summii facaasee gara biyya isaatiitti galee. Amaarri immoo waggaa baay'eedhaan Minilikii kaasee amma Dargiitti aadaa isaanii ilaalcha isaanii eenyummaa isaanii namarratti fe'anii biyya sana haadha ishee fuunee tokko goona kan jedhuun yaada akkasiin deemaa turanii rakkoo guddaa uummata baay'ee irratti fidan. Eksperimentii kana eenyu irratti calqaban ennaa jettee Qimaantii fi Agawoo irratti calqaban. Qimaantii fi Agawoo warra jedhamu kana lafarra duguuganii fixanii aadaa isaanii balleessanii liqimsanii bira darbaniitu gara Oromoo dhufan.
Oromoodhaa fi Habashoota gidduu wallaansoo waggaa 500 oliitu ture. Namni baay'een akka gaariitti kan hin hubanne. Waggaa 500 olitti Habashooti gara difeensiivii irra turan yeroo baay'ee. Oromoon baay'ee humna qabaa. Jaarmaa cimaa qabaa. Jaarmaa karaa loltuu adda addaa cimaa qabaa. Sirna gadaan bulaa ofirraa dhowwaa ture. Garuu jaarraa 19 keessa warri biyya alaa dhufanii akka Minilik Oromoo cabsee moo godhe. Eega cabsanii moo ani maal kan isaan barbaadanii akkuma Qimaantii fi Agawoo balleessan Oromoo balleessuu barbaadan. Afaan Oromoo haquu, aadaa Oromoo haquu. Namooti baay'een waan isaan hubanne afaan Oromootti nama dhiba racism kan jedhamu. Terror and the racism. Shororkeessummaadhaa fi sirna racismiidhaanitu Oromoo bitaa turan. Oromoon uummata nama gatiin qabne baduu kan qabu, aadaan isaa baduu kan qabu, kan tocho'u, amma ajjeefame, amma immoo eenyummaan isaa irraa haqamee akkuma Gawoo fi akkuma Qimaanti Amaara akka isaan ta'an gochuu yaadan. Garuu kun hin danda'amne. Maaliif hin danda'amne? Aadaan Oromoo cimaadha. Instituutiin Oromoo cimaadha. Baduu hin dandeenye. Karaa barumsaa, karaa amantii Ortodoksii Cheerchisa jedhamu, karaa miidiyaa, karaa hundumaa kanaan hin beekne ijoollummaadhaa kaafne propagandaan wanti hin godhamne hin jiru. Akka Oromoon of jibbee Amaara ta'u gochuudhaaf. Sirni Habashaa fi sirni Oromoo qormaata seenaa irratti hundaa'ee na laalte ol bukkee tokko ol qixxee ta'anii jiraachuu hin danda'an. Tokkoffaa sirna Habashootaa afaan Faranjiitti authoritarian culture. Culturii namni humna qabu humnaan namatti dhiitee garafee kan itti nama bulchuudha. Kanaaf sirna isaanii keessatti nugusa nama qawwee baay'ee qabaate nama ajjeesu namoota cimaa jala yaa'u barbaadu. Jarri kun aadaa isaanii keessattis dimokiraasiin kan jedhamu amma ammaatti hin turre. Yeroo dimokiraasii dubbatanittis dimokiraasiitti namananii nama bituu aangoo namarratti qabachuu irratti amanu. Oromoon immoo baay'ee kan nama gaddisiisu aadaa Habashaa kana ilaalcha Habashaa kana akka gaariitti nu hubanne. Kaan mataa dhiqameetu utuma Oromoof hin jedhu mataansa akka Amaaraatti yaada, akka Habashaatti yaada. Kan dammaqe naashinaalistiidha jettee ilaaltullee giseen Itoophiyaadhaaf jilbee maqaa Itoophiyaa jedhuu fi aadaa Itoophiyaadhaaf jilbeenfatu argita. Kutannaadhaan bilisummaa isa jedhan kana gara fuulduraatti deemuu caalaa Habashoota sossobneetu sossobbaadhaanitu walqixxee taanee bullaa jedhu. Kana keessa egaa akkuma beekamu wallaansoo guddaan ta'ee waggaa 4 kana uummata Oromoo wallaansoo guddaa godhee mootummaa qabachuun irra jiru. Mootummaa namaaf kennee warra dur nama isa bitaa ture, warra sajjeesaa turetti kennee biraa deebi'e. Warri sun immoo warri Habashummaadhaan leenjifamanii ijoollummaadhaa kaasee mataan isaanii kun guddatee Oromummaatti warra qaana'aa turan. Warra Oromummaan itti dhaga'amne. Garuu carraa argatanii maqaa Oromoodhaan aangoo qabatanii, gizee aangoo qabatanii, Habashoota wajjin harka lafa jiraan ol qabatanii jaarmaan isaanii ol keessa jira. Jaarmaan amma OPDO jedhamu kun Amaaraa fi Oromoota ol qabatee jira. Yookiin warra makame, yookiin immoo mataan isaanii warra Amaaraa ta'ee, yookiin kan Itoophiyaaf du'anii, Itoophiyaan akkuma isaan jedhanii akkuma bunaa suusiidhaa, akkuma baay'ee waan gaarii wanta biyya lafaa irratti beekamtee hin beekne biyya cimtuu waggaa baay'eedhaaf guddina guddaa qabdu deebifnee finnaa. Oromoon immoo waan xixiqqoo baatee fiigu kana dhiisuu qabaa. Oromoon amma
qoraan mate qoraan namitti buufeeffatee waa toshetu. Oromoo yeroo baay'ee namatu qoraan godhatee biyya irraa tosheta. Sumaaleen biyya irraa toshechuu yaaddee baay'ee yaaddee ijoollee Oromoo fuute maqaatti laattee ijaarrattee Sumaalee abboo jettee warri kun immoo maqaa OPD'dhaan ijaarratanii OPD'n ijaarame kun ammallee mataansaa takkiin Tigiree jala gugguufuu takkiin Amara jala gugguufuu. Fedhii Oromoo tiksu kan jedhamu hin jiru. Oromoon tuffatameera. Oromoonis ofiisaa fi nama kadhanneetu dimokiraasii fi nadheela yaada malee humni akka itti dhufu. Humni yoo humnaan cabdee humnaan moote malee kadhaadhaan hin jiru. Amma kanarraan ka'e Oromoon gara laafina isaa arganii waan hojjetu kan arganii Habashaan tuffatanii itti deebinee qabannaa jiratti kana yoo har'a ta'uu baate guyyaa biraan hin jiru waanuma fedheen keessatti ijaaramne Ezeemaa jennee Abiin jennee kan jaarmaa Amaara ijaarana jennee karuma fedheen Oromiyaa jedhamtu kana iddoo duulaaf iddoo badii goone mootummaatti deebina jedhu. Maaliif karaa keessaa Abiyyiin faa qabu. Abiyyi faa jaarmaa Amaaraa ijoolletti dhabanii jiru. Ummati Oromoo jala kana abdatee manatti galee rakkoo guddaa keessa galee jira. Abiyyi gaamma kiniinii shemmaan jedhe kanaan ida'amuu jedhe sirna sana deebisee ijaaruudhaaf sivilaayizeeshinii Oromoo ilaalcha Oromoo falaasama Oromoo isa ijaaramee waggaa 500 caalaa jiraate sirna gadaan buluu sirna gadaan deemuu sirna demokraasii sirna ilaafilaamee sirna guddaa kana guddisuu caalaa waan hin taane kiniinii fidee kiniinii facaasaa jira. Akka nu ilaallutti yaadi isaa jara sana wajjin olii galee aangoo ijaarrachuu barbaadaa jira. Aangoo ijaarrachuu barbaadaa jiru. Oromoo aangoo kana keessatti Oromoon yoo waan fedhe irra ga'e yoo du'es yoo ajjeefames yoo hidhames dantaa isaanii miti. Kanaaf duulli amma Oromootti iddoo baay'eedhaan deemaa jira. Isuma isin beektan keessa deebi'ee isinitti himu biyya Oromoo hundumaa iddoo baay'ee irratti komaandi poostii duratti dhaabbatee jira. Amma immoo naftanyooti magaalaa keessaa qawwee qabatanii bataskaana keessa qawwee guurratanii of ijaaranii jiru. Nama baay'ee fixaa jiru. Kan dhumaa jiru Oromoodhaa kan biyya lafaarraa iyyummoo isaani. Bataskaani isaanii qeesiin isaanii bunni bahee iyyaa pirezidaantiin Itoophiyaa kaatee iyyitii qa'ee masqaliis darbettee yeroo Oromoon du'u miidiyaan tokko kan dubbatu hin jiru. Miidiyaan mootummaa kan horii Oromoodhaan hojjetu rakkoo Oromoo ajjeefama Oromoo dubbachaa hin jiru. Oromoon miidiyaan qabu. Miidiyaa tokko lama jirtullee lamatu jira. Isheeyyuu cufsiisaa amma cufsiisaa jedhanii ONN fi OMN haa cufamtu jedhanii miidiyaa Oromoo irratti duulaa jiru. Nama Oromoo yoo namni dubbate ajjeesuudhaaf itti rorrisuudhaaf fiigu. Warra isaaniin gabbaree Oromoo Amaaraa jedhee iyyaa turellee ajjeesuu barbaadu. Maama dubbatte waa Oromoo jedhanii Oromoo Amaaraa jedhaa turani. Amaaraa wajjin olii gallee demokraasii fi warra jedhaa ture balleessuu barbaadamu jira. Kanaaf maddamari kan jedhamu kunis tooftaadhuma ittiin sabboonummaa Oromoo ittiin cabsanii Oromummaa ittiin cabsanii mootummaa demokraasii fakkaatee dhufee Oromoo cabsuu irratti ijaaruudhaaf waan godhamu malee wanti ida'amuu jedhamu kunis hin jiru. Demokraasii kan jedhamus waan isaa dhugaa hin fakkaatu. Maaliif ji'a 5 tafe ji'a 5 keessatti wanta filmaati godhamuuf deemu kan jedhu hin jiru. Kanaaf girgirri wayii uumanii waca kaasanii probably komaandi poostii kana gara biyyaatti ol guddisanii namatu girgirri kaasee namatu dubbii baay'ee jedhanii akka filmaati kunis gara biraatti ce'u. Amma isaanii danda'ametti wallaansoon waggaa 4 deemaa ture kun akka inni kolaafame ummati Oromoo hamilee isaa cabee akka inni gad deebi'ee akka duriitti bitamu yaalaa jiru. Ummati Oromoo kana baree akka gaariitti tooftaa namni ittiin deemaa jiru. Waa'ee aangoo irratti beektaa trust but verify.
nama cal jettee nama eenyu tokkottu amanuun sirra hin jiru. Uummati Oromoo gowwoomuu dhiisee yoo harka wal qabatee rakkoo ammarra ga'aa jiru kana furmaata gochuu hin dandeenye. Ganaa nama baay'eetu du'a, nama baay'eetu ajjeefama. Kadhaadhaan nurraa dhaabu jedhanii yaadu. Nama baay'een ammoo Oromoon waan ta'u gochuun irra hin jiru. Harka afaan qabadhu taa'e. Yoo si ajjeesanis callumadii taa'e. Waa gochuun sirra hin jiru. Jedhanii propagaandaa godhanii Oromoodhaan harka ol qabe ijji wada laa'e. Qawwee baachuun irra hin jiru Oromoon. Qawwee qabaachuun irra hin jiru. Uleellee qabaachuun irra hin jiru. Biyya Tigiree biyya Amaaraa qawweedhaan hidhatee ta'a. Oromoo keessatti uleellee qabachuun dhowwaadha kan kana godhaa jiru Oromoo OPDO'ti. Kanaaf wanti baay'een gowwoomsaa baay'eetu deemaa jira. Oromoo irra tooftaa baay'eedhaan waan hamaatu irra deemaa jira. Oromoon immoo waan kan akka gaariitti waan hubate natti hin fakkaatu. Baay'ee na yaaddessa. Oromoo illiitiin the most disorganized, the most confused, rakkoo jiru ka gaariitti hubatanii mareellee godhaan jiran. Gadi ba'anii isaanii dubbatu nagarree uummata Oromoo irra wanta guddaa irra gahuuf jedhaan karaa koo baay'ee na yaaddessaa jira jedha. Galatoomaa Professor Asafa, Dr. Asfaw, waa'ee amma isaan dubbatanii 21st century kana keessatti uummanni Oromoo afaan Oromoo dhiisee aadaa Oromoo dhiisee keessattuu namni baay'een akkuma isin beektan kana waa'ee federaalizimii anti-federalizimiin kun otoo uummata Oromoo irratti akkanatti ka'ee jiru uummanni Oromoo taa'eet ilaala maal ta'uutu sirra jira jedhu. Waan tahuun irra jiru otoon hin tuqiin amma humni federaalii jibbi kuni maal nu godhaa maaliif jarri kun kana afarsuu kan jedhu fakkeenya xiqqoonaa baay'eef hin galu beektaa jaalala Itoophiyaatiin ijaa maramee dhufu jaalalli biyyaa immoo yeroo baay'ee namni gaarii garraamii ta'e yoo laalu maaf biyya jaallattee achi keessaa marzii maal argitee jedhee waliin gaafatu. Garuu jaalala biyyaa sana keessa maqaa tokkummaa sana jalattidha. Hamminni baay'een dalagameera qabsoo Oromoo irratti waggaa 30-40 kanaafuu wal dhabaa turre. Nuun akka waan namoota tokkummaa jibbee Itoophiyaa jibbeetti kan nu fudhatanis kanumaafidha maaliifi ajandaa isaanii ijaa beeknee saaxilluudha. Mee amma ilaa sirna haadaawii jedhu kana afaan Oromootti sirna qeentee haa jennu. Sirna qeentee tokko biyya sanarratti deebisanii yoo dhaaban Oromiyaan sun bakka hedduutti ciccitti. Well, ammallee kutaatti ciccittee dhumaanuma jiraannaa akka Oromiyaatti tokko ta'uu dhiistee dhaqxee fakkeenyaa fi Kamashii fi Oromoon Wallagga ta'aa jennu akkasa durii sanaa yookiin immoo Sidaamaa fi Oromoon sirna tokko jalatti bulaa haa jennu. Kuni maaliif kana baay'ee jaallatanii kana afarsu argitee amma gayyoo Sidaamaa fi Oromoo fuutee kiflaagarii tokko keessa goote afaan Oromoo dhaqiitti dubbadhuun jettu isa Sidaamaa sanaan. Isa Sidaamaas Oromoo dubbadhuun jettu, isa Oromoos afaan Sidaamaa dubbadhuun jettu lamaan isaanii kan waliin dubbatan afaan maaliiti? Afaan Amaaraati. By default aadaa isaanii guddifachaa jiru. Oromoo immoo cicciraadha jiru. Oromoon ciramee yoo aadaan isaanii jabaatu isuma durii sanatti otoo waraaniin otoo lolli hin ga'iin politikaa nagaa jala kaa'aniiti sirna koloniyaalii kan fakkaatu si qopheessaa jiru jechaadha. Kanaafidha dinna nuti yoo nuti immoo kana dinnu Itoophiyaa jibbanii siin jedhu. Ani jibba Itoophiyaa miti kan kaafnu jaalala Oromooti. Nuti saba keenya jaallannaa aadaa keenya jaallannaa akkuma isaan aadaa isaanii jaallatan. Aadaa isaanii isaan jaallatan sana isaan
warra kaan irratti fidanii fe'uu barbaadu. Nuti immoo nama tokko irratti fe'uu barbaannu kan keenyan gadhiifnudha jaalala kan keenya sababni lolasaa. Kanadha biyya kanatti warri biyya kana baay'ee jiraattan politikaa keessatti waan akkasii baay'ee gerrymandering jedhu. Sagalee keef jetteetti gara barbaaddetti goota kun kana miti. Aadaa kee galagashuudha gerrymandering miti kun. Sagaleef miti kan deemaa jiran. Aadaa kee buqqisuuf akka afaan Oromoo hin guddanneef akka waan sabni Oromoo bakka tokkotti gurmaa'ee aadaa sanaaf hin dhaabbanneefidha. Kana amma paartiin aadaawii ta'e kun immoo Ihaadegiyyuu diigamee walitti makamanii paartii tokko paartii aadaawii ta'e yookiin paartii qeentee Itoophiyaanistii tokko dhaabuuf deemu. Kana hundi keenya beekna. Amma waan wal gaafachuun nurra jiru boruqsine paartiin aadaawii tahee dhaabbatu sun sirna aadaawii sana ta'e buqqisuuf deema waan fakkaatudha. Utuu sirna qeentee sana hin buqqisan ta'e paartiin qeenteen maal dhaabbata? Kuni waliin deemaa jechaadha ajandaan kun. Paartii qeentee paartii tokko Ihaadegiin diiganii paartii Itoophiyaanistii tokko dhaabuun harka tokkoon naa qabadhu kan. Harka lammaffaadhaan immoo deebisanii sirna durii sanatti Oromoo bittinsanii, Sumaalee bittinsanii, Sidaamaa bittinsanii, kifla hagarii adda addaa jalatti immoo jara kana gugudunfuun aadaa Amaaraa ijaaruutti deema. Kuni bitaaf mirgaa hin qabu. Maaliifi warri ijaaraman sun afaan tokko kophaatti hin qabani yoo tokko haa bushu jette malee. Amma Harar keessatti Sumaaleedhaan dubbatama moo Oromoodhaan dubbatama? Moo Harareedhaan dubbatama? Common language kan ta'u by default. Otuu loliin otoo qawweeyyuun kaasiin afaan Amaaraatti dhadhiibbachaa jiru. Sanaa fi sirna qeenteen sanaa fi sirni naashinaalistii Dr. Abiy faa amma gaggeessan kan walitti guduunsaan guduunfu kanadha. Ajandaa kana garaagara nu baasuu hin dandeenye. Federaalizmiin jibbinuu jedhanii federaalizmiin jibban yoo ta'e sirna politikaal paartiin qeentee maa barbaachise? Federalizmiidhuma sanaan maan deemnu? Kana gaaffiin kuni amma yoonaatti hiikkaan arganne karaa isaanii. Kanaafidha Oromoo duwwaa miti. Saboota saawuzii keessa jiran hundaaf dhibbaa. Saboota cunqurfaman hundaaf Itoophiyaa keessa jiran hundaaf kuni gaaffii ol aanaa kan kanaa ol hin jirredha. Gaaffii bilisummaa isaanii, jireenya isaanii, aadaa isaanii gaafatudha. Kana namni nagaa biyya sanaa jaallatu, dhugumayyuu tokkummaa biyya sanaa jaallatu, nagaanuma Itoophiyaa jaallatu, jaalaluma Itoophiyaa namni qabu kana yaadu. Kun maallatti agarsiisuu jalqabee warri dubbii akkasii gaggeessan kuni isuma dhugaa Itoophiyaa jedhu malee Itoophiyaan yoo diigamte illee dhimma isaanii miti. Maaliifi ajandaa diigu kaasaa gar tokkoon asiin immoo ajandaa abboomu ajandaa dhaqee saba tokko irratti ijaaru gaggeessuun hin danda'amu eegitana. Sabni Oromoo caluma jedhee taa'ee ilaalaa kanaan dura waggaa 100 ol waan kun waan nurra jiraatee fi lakkoofsaan naannee miti. Ijaa teenyee ilaalleedha. Teenyee ilaallee kana quotationii kana naa qabadhu. Kan taa'ee ilaalle jira, kan du'e jira. Garuu critical mass kan lolu dhaqee critical mass yoo guute malee namni sii qabsaa'ee wanta kana didu lakkoofsisa humnisaa bakka tokko bakka lolu'ee mo'uu danda'u yoo ga'e malee namni xiqqoon gurmaa'ee organized ta'ee saba guddaa akka bituu danda'u TPLF akka gaariitti waggaa 27 darbe sana keessatti nutti agarsiiste. Kanaafi har'as sabni Oromoo lakkoofsa isaa duwwaarratti of hin abdatiin garuu immoo critical mass saba lakkoofsaan didu humnaan didu sana argamsiisuuf baay'ee barbaachisaadha. Sanatti hammam dhiyaanneerra akkan ani yaadutti baay'ee dhiyaanneerra. Qaamnayyuu jechuun nan danda'a. Kana jechuun garuu har'a harka marfannee teenyee
yookaan dhufee hunda lolla jennee ofitti abdannee yoo teenye gudiin hin dhufuu danda'a. Sabni keenya deebi'ee bakka durii sanatti deebi'ee abboomamuu, rukutamuu, garboomfamuu danda'a. Kanaafi wal gurmeessuun baay'ee barbaachisaadha. Keessumaa haala diina alaa achi as nutti aggaametti tokko taanee otoo ofii keenya yaadaan wal dorgomnu, otoo yaadaan wal mugunnu, garuu immoo hojii diinaan Oromoo irratti dhufu tokko irratti immoo wal geenyee waliin sagalee tokkoon dubbachuu, humna tokkoon loluun baay'ee barbaachisaadhaan jedha. Galatooma Professor Asfaw Professor Asafa jechuun Dr. Asfaw sin galatooma. Amma mee waa'ee nama odeessaa jira, maal nu godhanii akkas nu godhanii namee gara keenyatti adeeminume. Amma waa'ee dhaabbilee politikaa Oromoo tokko taanee tokko ta'aa jirra, jiijaaf wajjin jala hojjechaa turre jedhanii tokko ta'uudhaaf deemaa jiru, irratti hojjechaa jirra jedhanii. Kana akkamitti ilaaltume? Dadhabni isaanii, jabeenyi isaanii gorsi isaanii kennitanii otoo tokko taanee tokkummaan keenya jabaa ta'ee alagaanis akkuma isin jettan kana nutti naasa'anii nutti ijoollee keenya ajjeesanii callisaa nuun hin jedhu. Mootummaan Oromiyaas sababa qabu biyya kana qabsoo amma dhufe kana duubatti deebisuu fi jedhu. Qabsoo amma dhufe kana tursuuf way fuulduratti akka deemu gochuuf haati ijoollee ishii guddiftee kolleejjii irraa eebbifamee digirii naa fidee dhufa jettee waggaa eegdu reenfa manatti ergamaafii jira. Kuni akkasitti duwwaa ta'uun irra hin jiru. Ijoolleen keenya duwwaan ajjeefamuun irra hin jiru. Mee maal jettu Profeesar waa'ee dhaabbilee Oromoo tokko ta'uu irratti hojjechuuf? Dhaabbileen Oromoo gumii tokko jalatti irratti dhufuun dhugaadhumatti kana durayyuu ta'utu irra ture. Amma ta'uunsaa yaadisaa gaariidha. Hammam garaadhaan, hammam kutatanii ofittummaa dhiisanii wal duukaa dhaabbatanii waa hojjetu kan jedhu hojiitu agarsiisuu qaba. Yeroo kanatti amma isaanii afaan tokkoon yaada tokkoon dubbachuutu irra jira. Uummati Oromoo daba guddaatu irra ga'aa jira. Dabi kun immoo karaa keessaaf karaa alaati. Karaa keessaa afaan Oromoo irra dubbatu, karaa alaa warra Amaarinyaa dubbatu, warra afaan Oromoo dubbatu, tooftaa mala adda addaan waan hamaatu Oromoo irratti adeemaa jira. Yeroo kanatti jarri kun kana hubatanii harka ol qabatanii tooftaa nyaaphaa kana cabsuun baay'ee barbaachisaadha. Silayyuu kan isaan wallaansoo jalqabne jedhaniif Oromoo bilisa baasuudhaan malee aangoo mataa isaanii dhimma mataa isaaniitiin tiffachuun miti. Yoo uummati Oromoo tokko ta'a kottaa tokko ta'a hojjedhaa jedhee isaan hin gaafate isaan sababuma tokkoyyuu hin qaban waan gargaran deemaniif uummati Oromoos immoo afaanumaan jechuu dhiisee warra tokko ta'uu didee fedhii uummata Oromoo didee daba Oromoo irratti hojjetu dura dhaabbatee kashafsiisuu qaba. Cal jedhe jala deemuu irra hin jiru. Jaarsummaa jedhanii gaabii guddaa uffatanii calluma jedhanii waan dantaana jala deemuu irra hin jiru. Yeroo soobi godhamu, yeroo haqi badu, yeroo ijoolleen Oromoo duutu, yeroo dubartiin Oromoo gudeedamtu, yeroo ilma Oromoo dhumu, cal jedhanii magaalaa keessa ta'anii araara gochaa jirra jiru. Uummati Oromoo iyyuu qaba ol duukaa. Akkanatti fakkaatutti uummata Oromoo iyyuu balleessaa godhaa jiran. Maaliif yeroo Oromoo gar tokko irratti duulli irratti banamee manni irratti gubatee dubartiin gudeedamtee ajjeefamaa jirtu cal jedhee taa'eetu magaalaa adda addaa kee adeemee sirba. Silaatii akkuma bara 2015 ol duukaa kaa'anii wali dirmatan yeroo Wallagga Iluu Baabor fi giddugaleessa Oromiyaa Boorana Gujii keessatti duulli adeemu uummati Oromoo waggaa tokko guutuu deeme ji'a 10 utuu waan tokko dubbate yoo nagaan
jaarmotiin Oromoos nuti nagaa barbaadanii attamitti nagaa barbaadatu nama du'aa jiru. Nama tajjeefamaa jira. Dubartii gudeedamaa jira. Bunatu ciramaa jira. Boqqolloo ciramaa jira. Namatu du'aa jira. Nagaa jedhanii nagaa waa'ee nagaa dubbatu. Sidaati waan ani isaan komee qabu waa'ee araaraa irratti. Amma duulli Oromoodha amma kaasee dhaabachuu qaba. Komaandi poostiin biyya Oromoo keessaa bahee Oromoo keessatti nagaan dhaabachuu qaba jechuu irra turan. Amma tu komaandi poostii jennu kun amma deebi'ee amaarri iddoo fedhetti ijoollee Oromoo fixaa jira. Eeggadda nama 50 fixanii warri Izeemaa warri jedhamtuu fi Abiinii fi warri Ortodoksii Kiristaanaa jiran walitti walii galanii nama Oromoo nama 50 caalaa ajjeesanii kun amma ijoollee Oromoo ajjeesuu jalqabanii qawwee hidhatanii jiru. Duulli utuu gaafa duraa sana maaliin beekna isaan ajjeesuu isaanii? Himame kana Oromoo nama 50 ega du'eeti yeroo isaan interviyuu godhanii argan akka eenyu fa'aa organaayizii godhanii baskaanaatti akka isaan fiigan yeroo poolisootaa fi fakkeenyaaf meeriin Adaamaa yeroo investigeet godhee haasa'uun argan namni harka lafa jiraan ol qopheessee akka jiru. Uummati Oromoo isa gaafannaan maal jedhee sininis qophaa'aa kottaati qawween sinii kennaa jedhee taasaa ture soba ta'e dhugaa ta'e hin beeku malee. Namni himaa ture miidiyaa jala naa deemne jenne akka isaan ajjeesan kiliiriidha. Yeroo Oromoon bahee hiriira nagaa godhee manatti deebi'aa jiru karaa ta'anii eeganii ajjeesan. Warra hidhatee ajjeese. Yeroo miidiyaa jala deemne jennu qorannee arguu dandeenya. Riippoortii ta'aa kun ture kiliirri kanaaf beekamaadha waansaa. Riizaniin hin jiru Oromoo 50 nama 80 keessaa Oromoo 50 waan du'uuf yoo namni ajjeefne Oromoo tola ajjeese jennaare. Yoo kana yoo kun soba jenne Oromoo tola ajjeese jechuudha. Which is not mootummaanis jira ka poolisiinis ajjeesuu danda'a. Of course inni maa poolisiin nama 11 ajjeeseedhaan. Warra Amaaraa sun duwwaa riippoortii mootummaan dhiyeesse suni 100% dhugaadha inni fudhachuu dandeenya. Nama 11 ajjeeseedhaan. Kana amma evidensiin ba'aa jira. Maaliif amma Oromoo maaliifitu waldiyaatti ajjeesan? Oromoo jedhaniitu gaallaa jiranii ajjeesaa jira iddoo fedhetti. Maaliif ajjeesan achittam? Achi mangistii Itoophiyaa dhaqee ajjeese? Dhugaadha mangistiin warra Amaaraa akka jiraachuu danda'a. Mangisti mootummaadhaa fi naftanyoota akkuma siree naftanyaan mootummaa keessa jira. Warri sirna naftanyaa deemsisan warra Itoophiyaa akka duritti deemna jedhani mootummaa keessa jiru. Warri ala jiran ijji ol qabatanii deemu. Olittidha waansaa. Waan kana silaati utuu mootummaan dhugaa mootummaan haqaaf dhaabbate jiraate security dhaabeetu qoratee waan akkasii kana utuu hin ta'in buqqisee gatu ture. Kanaaf iddoo baay'eetti bataskaana baay'ee keessatti qawween guuramaa jiru. Yoo jala deemne laallee yoo riippoortii adda addaa laallee qawween akka biyyatti galaa jiru. Karaa biyya Amaaraa dhufee karaa Sumaalee biyyatti bitamaa warra akka jiru biyyatti galaa gurguramaa jiru very obvious kana kiliirallee arguu dandeenya. Kanaaf wanta of gowwoomsuu hin qabnu. Kanaaf warri amma araara kana dubbatan waa'ee isaa irratti fookasii godhaa. Duula dhaabuu qabu. Duraan dursee wanti godhamuu qabani Oromoon duuna hin jiru. Sababi ijoolleen Oromoo, dubartiin Oromoo, maanguddoon Oromoo du'uuf sababi tokko hin jiru. Yoo dhuguma araarri kun hin dhufa ta'e yoo OPDO'n araara buusee jaarmaa Oromoo wajjin dhaabata ta'e Lammaa Magarsaati miti kan walitti qabu. Duula dhaabuu qabu. Oromoo ajjeesuu dhaabuu qabu. Tokkoffaa wattaadara mootummaan Oromoo ajjeesuun dhaabachuu qaba. Lammaffaa warra diina Oromoo irratti duula Oromoo ajjeesuu barbaadu Oromoon ol duukaa dhaabbatee ofirraa dhaabuu qaba. Amma Oromoon du'aa deemutti tokkummaan jaarmotaa ol duukaa dhaabbatee waa Oromoof godhachuu hin danda'amu. Duuti Oromoo irra kan ga'aa jiru Professor Rizita Annat. Professor Asfaw isinitti fufaa. Waa'ee dhumamma gaafanne waa'ee walii ta'umsa dhaabbilee poolitikaa Oromoo kan jedhu.
waan laman tuqee isatti darba silallee tuqeera waan dhumaatii ijoollee dhiyoo kana keessaa kan baay'ee na yaaddessu kan duraarraa adda kan tahee fi waan lama tuqeen ture. Amma isatti hirkisee isa Dr. Asaffaan kaase wajjiniin yoo laalle yoo yaadanne ganama ijoolleen hiriira gaafa baate sana Adaamaa keessatti hiriirri gara biraan ka'e kan hiriira sana dorgomu kan hiriira sana irratti hiriira ba'e. Kun mataansaa biyya Itoophiyaa keessatti akkan ani hubadhetti jalqabaaf natti fakkaata. Kanaan dura otoo hiriirri deemaa jiru hiriirri guddaan hiriira sana dura dhaabbatu godhamee hin beeku. Kuni hiriirri gaafas ijoolleen ganama baate sana Jawaar wajjiniin walhidhatee jechaa kooti hiriira sana dorgomuuf hiriira sana irratti ijoollee bahaan rukuchuuf durumaanuu qophiin turee jechaadha. Maaliif ganamuma sana ijoolleen hiriira baatu taananii dhuma ba'anii organized ta'anii qillaa isaanii tikfatanii kuni unprecedented akkan ani hubadhutti seenaa sana keessatti ta'ee hin beeku. Kuni maal irraa barra Oromoon kana beektonnis warra itti lafa sanarra jiranis irratti yaaduutu isaan irra jira. Yaada rakkoo gara biraa kan hin tuqee bira darbuu barbaadu. Hiikaa isaan beeka jechuuf miti garuu fadhoo dhoksuun dhukkuban fayyisuu jedha. Yoo amma gaafa lamaan sana 22 fi 23 natti fakkaata Noovembar kan hiriirri sun godhame eessaa jalqabe Adaamaatii haa jalqabu hamma eessaatti ture laayinii Arsii sana qabateeti hamma Baalee Goobbaatti ture yaadatti yoo ta'e laayinii dhuma sana keessa ture. Kan akeekame kutaa tokko jechaadha. Kuni bakka biraatti poolisiin nama tokko nama lama nama sadii haa ajjeesu malee sabni naftanyoonni organized ta'anii ka'anii dhaqanii kan Oromoo rukutan laayinii sanarradha. Gabaabaatti Oromoo keessaa kutaa tokko Arsiitu taargeeted ta'e. Kuni maaliif ta'e hundeen rakkoo kanaa maalidha kan jedhu nuti har'aaf ani deebiin qabu shakkii malee garuu gara fuulduraatti irratti qoratame haalli kun akkamitti dhalachuu danda'e maaltu immoo muddee akkamitti immoo hiikamee gara fuulduraattis akka maal gochuu qabnaa kan jedhu. Inni amma waldiyaatti godhame hambaa kanaati kanumatu harca'aa deema kanatti bal'achaa deemuu danda'a jechaadha. Garuu hundeen ishee akkaataa itti jalqabde maaltu haamlee eessaa fidaniiti Oromiyaa qixxeetti organized ta'anii maaltu laafe karaa keenya qaama maaltu argame sun akka gaariitti deebi'uutu irra jira. Karaa amma walitti dhuunfinsa dhaabbolii Oromoo keessumaa diina akkasii hamaa alaa dhufu ofirraa ittisuudhaaf baay'ee barbaachisaadha. Kun egaa dorgommii isaan gidduu ta'e yaadaan wal dorgomuun baay'ee barbaachisaadha beektaa maaliif yoo wal dorgomnee walitti haasofnuudha kamtu akka ol aanu kamtu yaada gabbisaa akka ta'e namni filatudha guddinni biyyaa dhufaa. Kanaaf wal dorgommiin mormiin keessaa otoo hin ukkaamamiin otoo hin ukkaamsiin nagaadhaan otoo wal dorgomanii haa diina alaa dhufu immoo sagalee tokkoon kan irratti dubbatan ta'uunsaa baay'ee nama gammachiisaa gaariidha. Garuu kanarrattis footnote jetti warri faranjii waaniin akeekkachiisu tokkoon qaba. Maaliifi gaafa ati tokkummaa uumtu tokkummaa dhugaa gaafa uumtu diina keessa ollaa keessa hin sodaachista. Diina sodaachisuun rakkoo koo miti yoo sodaatan isaa sodaatanii. Garuu akka ollaa kee hin sodaachifne saboota kibbaa akka hin sodaachifne gurmaa'uun Oromoo yoo akkas walitti dhuftee abboleen politikaa Oromoo walitti dhufanii gaaddisa tokko jalatti wal gahanii ammuma carraaqqii walitti dhufuuf godhan sana gadi kan hin taane hammasuma dafquun waan isaanirra jiru immoo sabbootii kibbaa keessumaa warra saawuzii
warra waliin guddatan warra waliin cunqufaman kana ofitti butanii confidence ilaachuudhaaf. Gurbaa'uun Oromoo duwwaa otoo hin ta'in isaaniinis gara bilisummaa isaaniitti akka gargaaruuf deemu. Isaaniifis baakaappii isaanii akka ta'e agarsiisanii warra saawuzii wajjiniin hariiroo tokko qabaatanii quunnamtii jabaa qabaatanii walii galanii yoo danda'ame akkasuma gaaddisa uumanii deemuun baay'ee barbaachisaadhaan jedha. Galatooma Professor Asfaw. Professor Asfawus, Professor Asafaanis waan gaarii nu ibsaa jirtu ona jiraadha. Professor Asafa waa'ee walii galtee dhaabbilee Oromoo haasaa turtanii teeknikii rakkootiin gidduudhaan isin jalaachite itti fufa. Egaa waan yeroo baay'ee eegaa turre akka isaan tokko ta'an hojjetanii dhugaatti mul'isuu qabu gaa hojii irratti mul'isuudha. Waan biraa waan dubbachuu barbaadu an uummata Oromoodhaaf. Uummati Oromoo jara kanaa dirqisiisee akka isaan tokkummaa jabeessan gochuutu irra jira. Lammaffaa immoo of ijaaruu qabaan jedha uummata Oromoon. Uummata Oromoo jaarmaa polotikaa qofaatu ijaaramee dhufee bilisa na baasa jedhu kana dhiisuu qaba. Amma yoo namni ajjeesuu calqabe yoo namni isatti roorrisuu calqabe jaarmaa polotikaa taa'ee eegaa fagoo taa'ee. Kanaaf akka uummata tokkootti akka uummata waan hamaan irra ga'uudhaaf akeekkachaa jirutti lafa jirutti jaarmaa hawaasaa ijaarrachuu qaba uummata Oromoo. Jaarmaa hawaasaa ijaarratee maree calqabuu qaba. Lafa ganda isaatti calqabee amma biyyoolessaatti mari'atee yeroo yerootti walitti dhufee akkamittiin nama isatti roorrisuu barbaadu akka itti ofirraa dhowwu akkamittiin dinagdee isaa guddisuu akka danda'u akkamittiin rakkoo isaa akka hiikkachuu danda'u irratti mari'achuu qabu. Keessumaa qeerroon Oromoo fi qarreen Oromoo kaanii hiriira nagaa qofaa gochuutu hin ta'in maree calqabuu qabu, of ijaaruu qabu. Dhimmi biyya sanaa dhimmi Oromiyaa hunda caalaa isaanii ilaallata. Yoo isaan cimanii hawaasa jaarmaa hawaasaa ijaaranii jaarmaa hawaasaa kana immoo dhimma itti ba'anii jaarmaa polotikaa kana sirriitti akka inni galanii akka isaan deeman yoo gochuu hin dandeenye ammallee isaan yoo humti jaarmoliin kun illee mootummaatti dhufan isaan illee itti roorrisuu danda'u. Demokraasiin dhugaa kan dhufuu danda'u yoo uummata of ijaaree dhimma isaa irratti babba'e qofaadha. Kana beektaa waggaa 100 meeqa fuuldura Oromoon baree gadaa ijaare. Mootummaan gadaa mootummaa namni 2-3 irra taa'ee butu miti. Mootummaa uummata Oromoo iddoo hundumaatti bifa adda addaan of ijaaree karaa barumsaa, karaa beekumsaa, karaa dinagdee ol ijaaree ol qabatee walitti deemaa ture. Kanaafitu waggaa 100 baay'ee diina ofirraa dhawwe. Amma waa'ee gadaa afaaniin qofaan haasa'uutu hin ta'in irreecha qofaa kennanii waggaatti dhufanii uffata gaarii uffatanii galuutu hin ta'in sun baay'ee gaariidha. Hojiirra oolchuu akkamittiinittu jireenya keenya fooyyessina. Akkamittiin nyaaba warra nama bichaatu hin ta'in iyyuumillee nyaaba. Rakkinnillee nyaaba. Kan hundumaa akkamittiin harka ol qabannee ol duukaa dhaabbannee goona kan jedhu maree calqabuu qaba. Uummata Oromoo warri baranne jedhus maree kana keessatti hirmaatee yaada uummataa furdisuu qaba. Mootummaatu dhufee waan godhaa kan jedhu kana dhiisuu qaba. Mootummaan horii isanni baasunitu mootummaan fuudhee dhimma itti ba'ee waan jaallate xinnoo tokko itti kenna. Wanti fedhe harka uummataa jira. Uummati ana humnaa. Jaarmotii Oromoon kunis kan kooti. Lafti Oromoo, albudaan Oromoo kan keenya jedhee harka ol qabatee qophaa'uudhaaf yaada isaa paradigm shift fiduu qaba. Kan inni irraa barachuu qabu namni meeqatti fixee ajjeefameetu mootummaa namaaf kennee harka namaatti kennee deebi'ee galee mootummaa sanaan ajjeefamaa jira irra deebi'ee. Utuu duraan hubatee mootummaan kun kan koo ta'ee harka kaasatti galchateera ta'e kun hunduu sarara hin ga'u.
Kanaaf rakkoo kana rakkoo bara baraan itti dhufu kana jalaa ba'uudhaaf of ijaaree ol duukaa dhaabbatee waliin mari'atee ol of ijaaruu qaban jedhan galatooma. Galatooma mee waan lamanaaf gabaabsaatiin adeebisaa kanarratti. Waa'ee amma filannoon dhufaa jira jedhu filannoon kun ta'us ta'a. Amma akka amma jirru kanatti ammala mootummaa Oromoon nu bulchaa jira jenna. Garuu mootummaan Oromoo kuni waan Oromoon barbaadu gochaa hin jiru kuni ifadha hunda keenyaaf iyyuu. Garuu amma dhaabbileen Oromoo amma seneeroo haa fudhannu. Dr. Abiy amma gadhiise naagame dadhabe jedhee otoo boruu gadhiise. Dhaabbileen Oromoo kun qophaa'aniiru maaltu dhufa jettanii yaaddu? Maal gochuutu irra jira Oromoon yoo seneeroon akkanaa kanaa dhufe? Namadha boru Abiy kana rakkoorra geessisuu danda'a nam tokko warri Oromoon achitti arguun barbaanne. Maali jettu? Oromoon qophaa'eera biyya kana amma dhaabbileen Oromoo OPDO irraa kana of qopheessee jira. Professor Asfaw. Sistema amma jirutti ittiin dhimma ba'uuf yoo deemame koalishinii yookiin wal dhufinsa tokko irraatidha Prime Ministeriin filama. Prime Ministeriin nama tokko achi jalatti sirna jira. Sirni kun immoo namoota dandeettii qaban baay'ee ofitti qabeeti ministeeraan riijiniidhaan kutaadhaan istiraakcharii sana keessattidha biyyi bula. Kan biyya bushuu danda'u nama tokkodha jedhanii nama tokkotti xafaantaa biyya sanaa laachuun dogoggora ajaa'ibaati. Biyya sana keessaa nama tokko achi kan biyya sana bushuu hin jiru jechuunis faallaa poolitikaa hama. Ameerikaa keessatti ani nama nan kabajaa waan sabni file inuma kabajna. Donald Trump biyya bushuu dhiise akkan nama tokkotti akkan ilaalutti waradaa tokkoyyuu nama bushuu danda'u godheen fudhanne ammoo namni biyyi file kunooti biyya keessaa biyya Ameerikaa ikonoomii isaa ol aanaa tokkoffaa kana waggaa 3 bushee maaltu beeka waggaa tokko tafe sana booddeessi waaqa beeka yookiin saba Ameerikaa beeka bushuu danda'a. Kanaafi haalli yaaddoon Abiyyiin jiru taanaan biyyi kun hin facaati akkas taati inni jedhamu Dr. Abiyyoo akkas akka yaadamu hin fedhu natti fakkaata. Namoonni immoo akka tokkotti dikteetara ta'anii bushuu barbaadan yaada akkasiitiin dhimma ba'u. Traditionally kun waan akkasiitu jira. Kanaafidhayyuu faallaa adagaa qabudha. Kanaaf gaaffii kee gabaabsee si deebisuudhaaf yoo filannoon nagaadhaan godhame filannoo sana keessaa kan cuunfamanii ba'an namoota biyya sana bushuu danda'anidha. Har'a miti yeroo Haile Sillaaseenuu paarlaamaan ture. Paarlaamaa sana keessaa cuunfamee namni seera tumaa ture. Har'a nama barate baay'ee nama dandeettii qaban baay'ee jira biyya sana keessa nam'anii kan biyya bushuu danda'an baay'ee jira. An sana yaaddoon qabu yaaddoo hin qabu duwwaayyuu miti. Warri genuinely yaaddaan tokko Professor xinnoodhuma isin sirreessuuf dhiifama anan jechaa jiru yoo amma akka yaada hin ta'a jennee yoo fudhanne boruma kana amma inni aangoo gadhiise kondiishinii akka biyyi sun keessa jirtu kanatti dhaabbileen Oromoo qophaa'aniiru take overii gochuufidha. Malee filannoodhaan seeraan yoo ta'e barataan Oromoo biyya ala addunyaayyuu bulchuu nan danda'a namni. Dhiifama karaa sanaas yoo laalle amma fakkeenyaaf jijjiiramni dingata dhufu
amma olaanuma keenya biyya Sudaan keessatti akkatti kan argiteetta. Hiikaan dingata dhufe Sudaan keessatti hiikaa biyya keenyaarra wayya jedheen ilaalan karaa koo. Har'a nagaa buusuuf Sudaan keessatti isaantu irra carraa qabanurra. Dingata dhufe immoo. Kanaaf sunillee yaaddoo natti hin fidu. Fedhiin jiraannaan fedhiin immoo karaa politikaa gaafas namni humna militariidhaan har'a biyya bushuun Afrikaa waliigaltee diddeetti silaa kan organized ta'ee dhufee fudhatu dingata bukarri bushan dur militariidha. Har'a militariin suni qarqara taa'ee ilaala taanaa warri siviiliis walitti dhufanii biyya waan tiraanzishinii keessa hin gashinee fi hin jiru. Anaaf yaaddoo koo miti. Gabaabsu. Tole, galatoon Profeesar Asfaw. Profeesar Asafa isinis maali beekta yaadi akkasii gaaffii qabu warri biyya bushaa jiran jechuu dhugaadhumatti biyya bushaa jiran jechuutti geessa waan sun. Yoo mootummaa Sillaasee gaafachuu duwwaadha. Yoo mootummaa Sillaasee fudhanne, yoo mootummaa Dargii fudhanne, mootummaa Mallas fudhanne, mootummaa Abiyyi fudhanne kan isaan ittiin bushaa jiran qawweedhaan malee sirriidhaan uummata mari'achiisanii waan uummata barbaadu jechiisaan jiran. Yoo dhuguma mootummaa akkasii barbaadan ta'e warra qawwee qabu humna qawweedhaan namarra dhufee nama butu barbaadan. Yoo biyya bushuun immoo biyya wajjin mari'atanii biyyaa fi dinagdee isaa guddisuu nagaa isaa eeguu ta'e uummata isaa qopheessanii wanni godhu ta'e uummata Oromoo caalaa akka ammaatti nama yeroo qophaa'e hin jiru. Uummata Oromoo loltuus qaba kan kutatee isaaf lolu namoota bara dheeraa wallaansoo keessatti leenji'amanii mana hidhaasa ta'u leenjii keessa baay'ee keessa darbanii baratanii qaba. Namoota baay'ee muuxannoo baay'ee qaba. Har'a nagaadhaan akka gaariitti buushuu warra danda'antu jira. Kanaaf rakkoon tokko illee hin jiru. Utuun har'a akkuma jette gaddise baay'ee gaarii ta'a. Duraan dursee komaandi poostii Oromoo irraa kaasaa, duula Oromoo irraa dhaabaa, Oromoo ajjechaa irraa dhaabaa, Oromoodhaan of eeggadhaa biyya keessan toshadhaa jedhaa. Nagaa fidaa kan akkasii dhufa. Kanaaf baay'ee nama gammachiisatu haqa akkasii argame. Tole, galatooma Profeesar Asfaw fi Profeesar Asaffaa amma gara dhumaatti deemaa jirra. Naannoo Oromiyaa irraa baanee immoo gidduu kana filannoo Sidaamaa riijinii yes or no an jedhu vootiitu jira. Mee yaada keessan kenna amma akkamitti ilaaltu Profeesar Asfaw? Ani sagalee sana kennuu fi mirgan qabu otoon kennee gadni yes hin jedha. Profeesar Nannee garachaa kooti. Ani uummata Sidaamaa baay'een kabajaa, uummata aadaa demokraatii qabanii, uummata kabaja qabanii, uummata nagaa barbaadanii, uummati suni bara baay'ee lolachaa ture, wallaansoo keessa ture, dafee tun argate namni hundumtuu harka ol qabee fi dafanii ofii isaanii of bushanii baay'ee gaariidha hin jedha. Nagaa humna nagaa fidu keessaa humna tokko uummata Sidaamaa. Tole, bakka galatooma amma dhuma irratti mee tooftaa Oromoo irratti hojjetamaa jiru, rakkoo amma hojjetamaa jiru, rakkoo amma Oromoo irra gahaa jiru kana Oromoon maal gochuutu irra jira jettanii daqiiqaa lamaaf carraa isinii kennaa ergaa keessan dabarfadhaa uummata Oromootiif. Profeesar Asfaw isinirra daqiiqaa lama. Ani dhaamsi koo inni guddaan organization gurmaa'uu qaba. Sabni keenya hamma hunaatti otoo namoota baratan qabu yeroon siin jedhu immoo warra cunqursu caalaa qaba baay'inaan. Humna otoo qabu, otoo qabeenya qabu. Ammas humna qabeenya yeroon siin jedhu warra cunqursu caalaa qaba. Keessumaa immoo har'a barattoota yuunivarsiitii ilaallu biyya sana keessatti miidil kilaasii kan uumaa jiru kan barate giraajuwee godhe Oromoon bal'aa jira kan afaansaa jaallatu aadaa isaa jaallatu baay'ee jira. Har'a kana hanqate tokkittiidha. Sun immoo
wal gurmeessee organized ta'ee dhaabbachuu dhaaba deeggaruuf bukkee dhaabbachuu dhaaba kana dhaaba politikaa kana deeggarii kanan deeggariin jechaa koo miti dhaaba politikaa Oromoo keessatti kan itti amane bira dhaabbachuun baay'ee murteessaadha. Kuni xiqqoo yeroo ammaa kana jagnummaallee gaafata. Gadi baasanii buruqsanii waan dhaabbatan waan deeggaran bira dhaabbachuun qulfiidha har'a. Fuundureen qabsoo Oromoo, fuundureen saba keenyaa, ijoollee keenyaa kanarratti baay'ee murtaa'ee jiran nutti fakkaata karaa koo. Kanaafi yoo nuti dhaqnee dhaabbolee politikaa Oromoo bira hin dhaabbannu taate warra kaan warra gurmaa'ee dhufutu nu caala. Akkuma sila jedhee lakkoofsi kophaan gatii hin qabu yoo organized tahee gara humnaatti of jijjiire malee. Kanaafi har'aa akka dhaamsaa tokkotti dhaamsa guddaatti kan hin dabarfadhu sabni Oromoo organized tahuu qabaa kan jedhudha. Warra kaanis warra organized tahee to'achuu organized tahee warra wajjiniin tokkummaa uumuu danda'u wajjiniin tokkummaa uumuu. Kana jalatti dhaamsi guddaan ani dhaammadhu namoonni har'a politikaarraa kan ka'e hidhamanii mana hidhaa Oromiyaa keessa jiran kumaatamaan jiru. Kun baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee hirriba malee na bulchiti dubbiin kun yeroo baay'ee akkuma simbolitti maqaa nama tokkoo kaaseen daddabarsee Facebook irra kaa'a. Namichi kun Koloneel Gammachuudha. Koloneel Gammachuun personaalii nan beekaa. Nama kana daqiiqa lama naa laatte isheerra tokko lama sanarraa fudhadhee waa isa dubbachuudhaaf nama rakkisaa garuu waan tokko nan tuqaa naa hayyami. Nama kana dura kan hin bare Eertiraattidha. Gaafan Eertiraatti sabanuu fagoodhumatti wal dubbisnee bira dabarraa. Gaafan gara Ameerikaatti deebi'u Awurooppilaaniin koo ganama kaati. Baay'ee abboroo ganama shiroo shumburaa daaksisee eerpoortii naa fidee dhufe. Garaas nyaatti beektaa jarreen kun achitti ufisaanii waan nyaatan hin qabanii ana nama Ameerikaa dhufuuf yaade akkan shiroo jaalladhu beeke eerpoortiitti shiroo naa fidee dhufe. Nama akkasii nama gara laafaa nama taphataa nama nagaa tuarra otoo waan hidhamee fi ittiin himamin ji'a 4 hidhamee sana booddees waan inni itti hidhamee fi hamma kanaatti ammonaatti xumuran argatiin jira. Maqaasaa akka simbolitti hin kaase nama kana. Isa duwwaatti hidhame jechaa koo miti kumaatamaan jiru akka dhageenyutti waan namoonni politikaadhaan hidhaman. Namoota jara kana hidhan amma dhiyoo kana yaazoonis hidhame jechaan dhagaye nama gara biraa kan baay'ee ulfina kennuu fi nama beeku. Namoota akka Koloneel Gammachuu hidhanitti adaraa abbaa keessanii ani humna gara biraa kan ittiin isin kadhadhu qabu jarreen kana gadhiisa. Namuma Oromiyaa duwwaa miti Amaarayyuu abbaa fedheyyuu politikaaf lafaa ka'anii dhimma politikaa duwwaadhaaf jedhame namni itti yeroon hidhamu dhaabbachuu qaba getana namni yaada isaa haa ibsatu sun waan isa hiisisu hin qabu. Kuni jalqaba waliigaltee tokkummaa biyya sanaati. Jalqaba waliigaltee nameenyummaa walii kabajuu walii beekuuti. Kanuma lamaan hin dhaamsadha otoo hin dhaame baay'eedha garuu warruma gurguddaa lamaan kanan dhaammadha yeroo daqiiqa lama duwwaa jaan alaatteef galatoome. Galatoome Profeesar Asfaw. Profeesar Asafa itti fufa. Ani duraan dursisee bilisummaadhaaf mataan namaa bilisaamuu qaba. Mataan ilma namaa. Mataan ilma namaa yoo hin bilisoomne yookiin nama tokko jala fiiddaa yookiin yaaduma tokko fudhattee fiiddaa utuu hin beekin dhatte waan fedhetti dirmitaa rakkoo guddaa keessa lixxaa rakkoo keekkachuu hin dandeessu. Kanaaf uummati Oromoo lafa jirutti mari'atee mataasaa bilisa baasuu qaba.
Bilisa jechuun ummati Oromoo nama jala deemuu dhiisuu, ummati Oromoo alagaa jala deemuu dhiisuu, ummati Oromoo pirinsipilii jala deemuu, jaarmaa itti amane jaarmaa jala deemuu. Eega jaarmaa jala deemee eega bilisummaa qabaate ofii isaanis qofaas isa ta'uu, akka jaarmaa poolotikaattis haa ta'uu, akka jaarmaa hawaasaattis namni tokko qofaa sabaa gochuu hin danda'u. Waliin mari'atee harka wal qabatee waa hojjechuu jalqabuu qaba lafa jirutti. Alas yoo jiraate biyya yoo jiraate. Akka bishaan gabatee irraa ta'ee qilleensuma duukaa ka'ee fiiguun irra hin jiru. Sobaaf gowwoomsa gargar baasee hubachuu qaba. Xiinxalee hubachuu qaba. Gowwoomuun irra hin jiru. Uummata Oromoo bishaachuutu irra jira. Uummata Oromoo kanatti aansee mootummaa akka itti qabaatu yaaduu qaba. Uummati Oromoo kanneen rakkoo jalaa ba'u mootummaa isaaf dhaabbate, mootummaa ofiisaaf aangorra baasee ofiisaaf gadi buusu qabaachuu qaba. Waa'ee kanarratti yaaduu qaba. Nama tokko nama lama sadii waaqa godhatti amanuun irra hin jiru. Sirna ijaarratee mootummaa qabaatee sirna demokraasii ijaaruudhaaf ammaa kaasee of qopheessuu qaba. Warri soban, warri haqa jallisan, warri nama miidhan dhaabuu qabu. Nama hidhuun, nama miidhuun, nama ajjeesuun yeroo dhiyoo keessatti dhaabbata. Tigreen iyyuu ana malee waaqa waan barbaadan godha jettee kaate mootummaan Tigree waan ishiin taate nagarra. Kanaaf warra amma yeroo qabdanii ijoollee Oromootti nama Oromootti roorrisuu dhiisanii haqa jala akka isaan deeman itti dhaama. Uummati Oromoo hundisaa haqa jala deemee dhimma mataa isaatii rakkoo isaatii ofiif hiikkachuuf harka wal qabatee ka'uu qaba. Qofaa deemuun irra hin jiru. Akka kana duraa gowwoomuun irra hin jiru. Eenyuun illee gowwoomfamuu irra hin jiru. Dhimma isaa isumatu ofiin hiikkata. Jaarmaa isaa isumatu jabeeffata. Kanaaf anatu rakkoo koo hiikkatee ofitti amanee gara fuulduraatti deemuu qaba. Galatoomin jedha. Galatooma daawwattoota keenya egaa sagantaa keenya irraa kan asirratti finnaa keessummaan koo irraa Piroofeesar Asfaw Beyyenaa fi Piroofeesar Asaffaa Jaalataati. Maqaan isaanii walitti hiiqana jedha. Dhiifatama wal keessa yoommakee fi isaan lamaanuu Piroofeesaroota kabaja guddaan isinii qaba. Waan baay'ee durii qabeen isinirraa barachaa ture. Egaa sagantaa keenya irraa asitti finnaa daawwattoota keenya akkuma kanaan dura jennu keessummaan Dr. Khalidaa Shows ta'ee Oromiyaa News Network-ONN irratti dhiyaatan yaada isaanii dhiyeessan yaada mataa isaaniiti malee yaada ONN Dr. Khalidaa Show miti akkasitti nu fudhadha. Halkan gaarii guyyaa gaarii isiniif haa ta'u sagantaan biraatiin isaan finnee asitti barumsa adda addaa xiinxala adda addaa manu kennanitti yeroo gaarii halkan gaarii isiniif haa ta'u nagaatti naa bulaa isinis. Galatooma.